beeka gargaar sarratti waan gaarirratti beeka malee hin beeku ilullee karaa nama gurguddaa baay'een beeka mucaa kanaa jechaadha. Kanaaf iluu egaa leencuma leengadda didichiisteen illee narraa kaffalta malee an obboleettiin kee hattuu ta'e na faare. Sore yoom si arrabse an takkaa mana barandee sore. Rabbii hin dhageenyaan iluu si arrabse dhugaa rabbii ani dhugaa kabaja qabaadha namni na arrabse hin jiru. Ani reestoorantii biraa laal kennumaa kan naannoo kennaa dhufe wallolaa turre warra Dubaay wallaa arrabsaa ture ijoollee ennaa taganda keenya garuu ani maqaallee hin dhoofne jechuu barbaade akkasin naa laal. Dhugaa lakki si arrabse illee dhageenyaan. Wallahi ani wallagummaa ta'uu kee osoo hin ta'in homa si taateef waan si beekuu fi si gala miti dhimma usee dhageeffadha guyyaan namni maqaa si balleessuu barbaade waan kana beekee ashitti ol galchillee hin jiru jalqabara. Ol seente nullee hin saamamne mucaan keenya tokko jette waluma jala xaaxaa goote nutti himte gabbuute. Allaqe gastii akkuma amma ati seente inuun seene kennaa seene kana seename jechuudha. Lammata ati dhufte isii fide jennaan abbicha mallaqaa wajjin dubbadhaa jette. Kabajaa keetiif mirga keetii eeguuf haa fidanii jedhee dhiise. Si gala miti. Because fedhu idiitingii haa ta'u, fedhu dhugaa haa ta'u, waraqaa eega abbaan itti guyyaa idiitii haa godhanii eega waraqaa harkaa qabaatanii abbaan raamaal goota ragaan kunootii jira nama osoo nama biraa taate nama hin beekne nama yookiin kabajaa isaan qabaanne taate si gala miti dhiise. Mirga kee eegee dhiise. Ammallee asitti ma dhageeffatu. Ani ammallee sitti. Nusi jaalanna, si kabanya, obboleetti teenna, rabbitu sillee wallaggaan godhee bakka ofii jaalatetti si uume, gurballee rabbitu baaletti uume, isin hunduu ilmaan Oromooti, ijatti yalaman anaaf akkanaasitti jechuudha. Yoo haasawaa keessatti dogoggorri jiraate ammallee deemee ati haadha ilmaanitti dhiifama isa biraan mootu yoo ashitti hojii dubbii barbaadde rakkoon qabu sheeritti goonee finna mama sheeriin fidaniif himaa asirra namicha wajjin eegatee mootu lafarratti ergatee maa as fiddanii lafarratti haa xumuramu isin yoo isaan fidan barbaadanii dubbii isin kennitan asirratti namicha naa fidaa jette itti si hima gaafa inni dhufu si barreessa ani humna qabaadhallee si biyya bakka jira si bilbiluu danda'u lakkoofsa keessa yoo waasappii qabaate si barreessa gaafa isatti tolutti sheersitti godhee yookiin si da'u si barreessee dhuftan. Isa sanirraa hafe an akka mana kiyyatti duraanillee deeggartoonni keellee hedduma afaan daddarbataa jiranii abbaan barbaade suuraa galabaxee bira haa taa'u an akka mana kiyyatti namni gandaaf gandaan wal nyaatu hin barbaadu wanni an ammatti godhuu danda'u atillee obboleetti tiyya innis obboleessa tiyya wanni an ammatti si gochuu danda'u jechuu akka mana murtii federaalaatti gaafa namichi isaanii dhiyaatuu danda'e fi dhiyaatuu hin danda'u si gaafadha kissii mana kiyyatti bantan kasafaman gaafata jira jedhaani ergatisii wajjin dubbachuu hin dandeenye kasanirraa hafeen an akka isin wal arrabsitanii fi walitti duddan hin barbaadu ammallee takka hin barbaadu. Because maaliif beektaa nama sila isiyyuu ashitti funyaan qabeetiniin dhiifama si gaafachisa dhiifamaa gaafatuun jedha birriin guddaan sun baduun dhuga matoo inni iraasu amnaan lotan dhugaa ta'uu ani kudo qabrii qaba wallahi billahi rabbi akiraa fi addunyaa kana hawga sun beekan abbaa harkatti baden beeku akkitti baden beeku birrichi dhuga birrii dhugaa ta'uu shaytaan isin beeka nama birriin jalaa bade ganda namaa arrabsu mi ufuu darbuun mala xiyyaara sana irraa iyyuu sii gale miti kana waan ta'eef amma ati namicha wajjiin eega haasayuu barbaadde gaafa namichitti toletti eeggatta jechuudhumaaf tasgabbaa'e ittee ani keessummaa mana keessan kan nawaamee nagashellee isin mataa keessanii ati haasofte ati fixxeellee akkan jedhamee fi waan si jechuu barbaadu no na dhaggeeffadhu ani sa'aatii tokkollee an biizii uuman garuu lawaa tokkos tim ati dhugaa jette mini ani dhugaa nama anaaf si gidduutti wal dhabbii yoo jiraate anaaf si gadi ba'ee tokko lama sadii afur akka tol barree akkas goone waliin jedha malee nama sadaffaatu narraa haasa'a miti kun mataansaa harka walirra qabu jedhama beekaa maaliif ilaa namni tokko akka seera lafaatti illee akka seera eessatti illee deemte
abbaa sanatu haadha manaaf haadha abbaa manaa maan ta'in ijoolleen illee gidduutiin haasa'an. Si galee maaliif afaan nama sanaa haasaasaa keessatti bade maaliif walitti kennan akkamitti wal beekuu waliin beekanii dhugaadhaa sobadhaa fi isa argaan takkaatti dhugaadha jedhanii fi tarii ani situn boo'ee sitti sitti badde sooyyeen dhugaa akkati jettee mudhii kee qabattee naaboo sun barbaadu. Kuni cal'isanii faduulaa wal deggeru hin jaalladhu. Ani yoo badiin jiraate jaarsummaa kana gidduutti inni illee dhufee isaaf abdiin illee haa ta'u anaaf abdiin illee haa ta'u wal agarree yoo haasofne akka jaarsummaatti gamaa gamasii dhageessee murtee dhibbaa horiin kun isin harkatti bade dhiifama gaafadhaa akkas godhaa kaffalaa akkatti godhaa jechuun kan mataa keeti. Garuu miiraan hiriira nagaasa walii ba'an anamma kana hin jibbe beekta. Amma ijoollee wallaggaa maatiin na gargaaraa hoo'ichaa turan tokko isaanii hin beeku. Warra arsii na galabatanii ijoollee si komaandoon arrabsitu isheen ajajjullee ani hin beeku. Daadoon kadhannee mucaa kanas immoo gadi ba'ee yookiin ishee dubartiin kunis gadi baatee na gargaaraa isheedhaa jedhu hin jenne garuu maal goote isheen abidda qabsiisteetu ollitte beetaadha. Amalii dubartii keenya ulfaataadha bar'aan dubartii mini. Abidda qabsiisuun tokkoffaadha hundi keenya anarraa ka'ee jechaadha. Agartee abidda dhaamuu hin dandeenye ani imaan qaba beetaa asli. Ani ijoollee kobborii no listen to me okay. Ijoolleen kee kuni badii ati har'a dalagdee gaarummaa ati hojjette caalaa badichatu mul'ata gatii ta'e beetaa akka nama uffata adii irratti waa xuraa'aan tokko bu'ee namni hin bareedde jechuudha mudaa sirraa baasuudha beetaa. Inni kun baay'ee na gaddisiisa asli ani abashaan duuddee mana kanatti duudde amma moo gaafa Oromoon itti duudu annan ba'aan jedhe. Amma firoon nyaatii naa jettanii miiraan dubbatanitti gaafa ga'u dhugaa rabbi arrabbitti hin kennadhe awwaa tokko illee haasof. Bu'aa ba'ee an keessa ba'ee as ga'e tokko. Ani ganda qabaadhee ganda koo jala dhokachuun barbaadu. Akka nama biizinasiittis immoo biizinasii koo jala dhokachuun barbaadu. Ani haqa kootiin taa'ee haqa koo naa muramuudha. Amma namichi dhufuu namichi dakasa seeti. Si keessa maan dheeddani. Maalitti si federaalaa gurraachaa moo maaloon jedhamu fudhatu. Ela ashittiin isaaf maalitti oolti? Ani I'm sorry maqaa namaa meeshin gochuun jaalladhu isaaf maalitti oolti? Abbeeraadha antala abbeeraati. Obboleessa obboleettiidha. Haadha manaadha. Yoo haadha manaa taate haadha manaan narraa baatee dubbatu. Haadha manaan taane taanaan garuu akka seeraatti akka lafaatti akka maalittu narraa dubbachuu hin dandeessu. Seeraan taanaan seeraan goolabamaa fi waan hin dandeenye tokko garuu abidda qabsiisan uunat maaliin jedhe har'a gaafa gadi ba'u. Reeffoo gashuufoo boossu namoo akkamsiisuu boossu maaliif reeffa koo gashuu barbaadan isinii jedhu uunat baqaan heezzan kooti baay'een gaddaan beetaa. Dhugaa siin jedhaa bara. Wanta maqaa balleessi kana fakkaate kun hin jiru aslii koo. Doontii akka salphaatti hin ilaaliin haadhoo koo waan har'aatti asitti ta'aa jiru beetaa. Ani abbaan koo nama guddaa armeen koo nama guddaa. Hannaan hin beekamnu sobaan hin beekamnu haadha akkas ta'e gaafa akka iizii way jedhamee cicciramee na bira gurri koon dhageenye utuu isheen odeessitu ani hin dhageenye garuu inni murmuramee deemu kun immoo murmuramee na bira dhufe. Ani immoo akkuma sanatti dhaaree hin galu si bira jedheen ofii koo galee achi kottu immoo aslii biratti himadhuu feeriidha asliin naan immoo si bira dhufe dhugumayyuu na kabajjeen na deebiste kanadha anammayyuu waan hin barbaadu namni keessaan beenne haasa'uun barbaachisu ilaa guba haasa'uun barbaachisu ilaa gubataa marqaa gubataa targaa hidha sitti meedhaan meeqa eeguu darbes yoo hubatte gubataa sana barta si galee ansiin si beeka akkaataan itti si beeku adda iluutiin badambi namaa qabu hostiriinaa stoorii iluu beeka sirriitti si galee har'a yoo narkatti bade na bira dhaabbachuu hin dandeessu haqa bade garuu karaa tokko narraa duwwaan dhaga'iinaa. Obboleessas obboleettis haa ta'u namni na himate kun isarraas dhagaa narraa dhagaa maaltu deemaa jira sooyyeen maala soote sheekii jiru bar narraa dubbachuu danda'u maa jaarsummaan teessanii narraan dubbattan akkasiin an kan keessa miniyoo. Sinatti izi koo gaa'es miliyoona 2 sooyyeen fudhatte warri kiiloolee gaafan banu maa bante jedhamee duulli natti gaggeeffame hedduudha barbaadde dabarse wombarii duwwaasaa qabadhe akka dhala Oromootti baay'een dabarsee bara. Mana kana dadhabeen iddana siin ga'ee booddeemu maqaa baduu mannaa mataan baduu fayyadee Oromoon. Dhuunfatti ani asli maqaan koo akkatti mana baduu inni bimuuf mishaal. Tuun borontuu hedhe piroofaayilii kaawwattanii geerarurra wanta kana sirreessitan isinii wayyi. Si galee ani piroomooshinii naa dalagamee Oromoon illee na baree wallaggillee wallagga ta'uutti baree ani intala Oromooti ani intala gandaa miti kanaaf hundumtuu nasriin faasaa babaa ha'aa turanii akkuma namni jedhee gatii na beekaniif
dhugaa adabame yoo ta'e nama adabamuu danda'u. Dhaggeeffadhu yoo ta'e nama si dhaggeeffachuu danda'u si gade. Malee namni dhumedhee namarraati sirbuu miti. Kanadhaan kabaja keessaniif hin galee har'ayyuu jechuun koo nama arrabsine haqa koon gaafadha akka dubartummaa. Si galee haqa dadhabbii koon gaafadha. Oromoon mana kana Oromoo godhaan hundeessitu kiiloleeti. Manni kun mana Oromooti. Kan beela itti nyaateera. Taazaa iddootti taa'ani. Mana kanaa nama 15 ta'anii barbaadan bishaan dhuga. Amma duula dhaqinatti natti gaggeeffame maa cubbuun hin jiru. Si galee amma immoo dhandhamadhee immoo faadhee jabaadheen immoo iddan asirra ga'e immoo booddee kan na godhatu hedduun. Ani maali jee billiis namooti Oromoo biizinasii gaafa banatani yoo dandeessani sappoorti godhaa jabaadhaadha. Yoo dandeessani immoo dhiisa. Narraa barumsa argadha. Waliin cabsiinaa jedhe malee haqi namaan gaafatamin alaarfuma ammas kanadha. Waan an jechuu qabus kanadha. Kana caalaas waan hin haasa'u hin qabu. Akka fiddanitti fi keessan naa xumura. Kana keessa hin jirre garuu akkuma nama haqaaf dhugaa haa ba'uu irratti immoo deeggarsa kenninuutti keessaa baastee too dubbattee sirraa bareeda kan jedhu siif qaba. Yoo sitti mul'achuu baates akka barbaadde mirga guutuu qaba. Akkami beektaa? Ammallee bakka ati keessaa ubbaas maal jedhu. Abbaan manaa jiru jaartiin dubbachuu neeke. Sana mana murtii. Amma akkasitti akka hubattu barbaada dhagaye. Sooyyeen illee mataa isaa sii galeera sooyyee. Fakkeenyaaf ashitti irraa muufii qabda yoo ta'e maal ashittiin umurii ishee waggaa 18 ka dabarte of dandeessee sooyyeef ashittii dubbachuutu walirraa bareeda. Walitti dubbachuutu walirraa bareeda malee Hamzaako kofiyyaa kaasii yeroo jedhamtu ati immoo waa biraa gaafa dubbattu. Kuntaati ammallee akkin jee dubbii yeroo lama garana deebisteetuma dubbataa harta. Ani bakka kana keessa akkasiin jechaa jiru. Dheengaddallee as jala teessee dhaggeeffachaa turtee dhimma kana goolabnee addaan ba'an yoo barbaachisaa ta'e abdii fi isa waliif finna jenneeti isaanuu wajji dubbachuun qaban jennee goolabneetu addaan yaane. Akkas. Awwoota irraa nu kenna walitti hin deebisina takkatti dubbannee hojii deemna. Waan eekeen jee kana keessa waa jiran qo'i sirriittiin ifa baasaaf yoo na hubachuu dhabatee fi yoo dubbii beekaa gara biraa akka micciiru ta'e ifa godhaaf. Ergaa koo dabarseera asilii fayyaanaa ta'e. Bakka kana keessatti dubbiin kuni dheengaddallee goolabnee akkasitti addaan baane. Amma immoo dubbii fuudhanii gara biraa deebisuun hin barbaachisu. Sijjammar dhufeetuma banamuunu dogongoraa jenne haga gaafa inni yookaan argamee nuuf argamee wanna kanarra dhiyaatutti anuma dhibaawee. Ammas irra deebi'ee dubbii fuutanii gamana warri gandatti ooftan yoo jiraatan ta'e asumatti ignoor godhaa keessaa ba'a. Gandi hundi walii nagaa. Namni dubbii fuudhee ganda galtu ifumaafuu sirriin jiru isiniin ja'a galatooma ulfaadha. Takkatti tanaffasee lixaan amma haala hin argu haala dalga nama arrabsu takka jirru haqa baasu haqa mucayyoo haqa mucaa. Garuu keessa namni si'a wanni oofataara polotikaa nama tuttuquu wanniin osoo dhiiftanii bareedanaaf fakkaate namni martu dubbachuu danda'a jechuu barbaade. Waa'ee gandaa yeroo baay'ee rakkaabtanii deebiftan. Waa'ee kiloolee nyaatina obboleessoo. Isin eega Oromoo taatanii akka Oromoo dubbatan gaafa nu gadaayyuu dhaqxanii nyaatinaa jennee 5 takkatti juullu kennaa bara. Maaf jalan qabatin nuti. Eenyu duulaa jirra Oromoo biraa keessaa nuti. Nama tokkotu hin duulle nama keenya duulaa turre bara maaf fakkeessa namni keenya kun Oromoo kun jedhaa bara. Nuti 15 tokko wallaahi guyyaa geemii maakii booda dhaabne jechuudha. Deemnee nama keenya duulaa turre bara nama keenya of jala qabna abbaa qabeenyaa keenya reestoorantii qaban jenne bara ol baanee qajeelaan gayyaa'ee namni keenya kun marti isaa irra duulaa ture. Mucayyoon ka jetteef eessa himta? Seeratti illee Ameerikatti illee bar sitiziin akka qabdu dhalataa hiddi Itoophiyaa jedhamee himamaadha. Itoophiyaa illee deemi seerarra seera maal nu barsiifta dhageeffadhu ni wisi. Yoo Arsii keessaa rakkoo godina Arsii keessaa bakka kana keessaa yookiin namni waa godhe yookiin nama ajjeese yookiin Wallagga illee yoo ta'e Shawaallee yoo ta'e niwus irraa himaa jiran. Itoophiyaa jedhanii himaan jiranii bar Oromoo illee jedhanii godina isaa wajjin himaa jiran seerratti yoo himuu taatanii jechuu barbaadeet. Innaa waan gara keessaa osoo baatanii gandummatti ka dhiibaa jiru isin. Nuti dhugaa dubban asliillee nutu fidee abboo warra nu dadhabne sagalee qabda. Sagalee kana nuu ta'ii jennee aslii finne asliin hin jalqabne ka jalqabe nuyi. Eessaan jalqabne Wallaggaan hin jalqabne Booranaan hin jalqabne Arsii keenya kana si koomandoon jalqabne. Yoo dhugaa fudhattan fudhadha. Wallaahi natu jalqabe. Ijoollee teen irra duulaa irra maan irra deemtanii ilaaltanii sooshaal miidiyaa irra viidiyoo dalagamu ilaaltanii darbee kutaan biraallee nu bira dhufu. Kiyyaa mitiin jedhu fakkeenyaaf akka ijoollee Wallagga keessaan dhuftuun jira ka keessaan fixeef jechuudha. Sooshaal miidiyaa irra baasuu osoo barbaade gandummaa osoo ta'e nama san baasaa jechuudha. Maaliif waan dhimma keessa dhumatu achumas fixee bira darbaa jechuudha. Kana himate akka jechuu barbaadeet. Inni biraa keenyaa jedhu fakkeenyaaf Wallagga keessaa yoo dhufte daanii Wallagga yoo ta'e
Wallagga godina hedduu qabdi aanaa qabdi ganda qabdi kenna jechuun kasi aanu san faamilii kee jechuun anuu jedhee jira kennaa ho'itan jedhu warri kuwwan kiyyaa miti jechuu osoo hin taane faamilii kiyya si komando keessatti baalema keessatti mucaan kun bakka dhufee qaba saniif kiyyaa jedha akka faamiliitii jechuu kiyya afaan oromoo loqo da'oo hin beekne sun rakkoo keessan garuu borullee nuti ganda maqaa dhooynaa ni gaafanna maaliif hin gaafan obboleessa kiyyaa yoo ta'e haa gaafata bakki teenna dhufe maaliif faamilii wal beekee wal gaafate ganda wal fidaa jira bar naannoo kennan namni gosa wal geesse gosa walii mataa jira akkamitti baafnaattu wallaahi ka wallaggaa kana osoo hin ta'in dhaqii gaafadhu kun dubbadhu sooshaal miidiyaa irratti dubbatan gosa walii matanii warra miliyoona lamaaf tuqa nama jalaa fudhatu gosa walii matanii gosti dubbataa jiru yoo dhugaa walii himnee jechuu barbaade gandummaa keessaa ba'a oromoon tofiitiif rakkoo keessatti oromoo sagalee ta'a mucayyoo lenteen caalleen keen yoo isiin dhugaa qabaatu dhugaa ishii irra deebine anuu dhiifama gaafadha namni martuu dhiifama gaafadhe obboleettii keenya dhugaa qabdaa biizinasa kee yoo irra dhiibbaa goon soorii jennee sagalee sii ta'an yoo inni dhugaa qabaate dhugaa qabdi numa jenna waan amma jennu kan ammallee haa cufamu kennaa jedhaa jirra nuti ka isii kennaa miti baranlee yoo dhaqe bar mana Habashaan dhaqu Dubaay kiloolee madeemaa bar yookiin mana nafxanyaan dhaqu bar ammoota naa kam akkana wali aarii qabnu yookiin nu mufattu Dubaay dhaqe mana nyaataa Habashaan dhaqu kamisii dhaqa gandummatti achi fiidanii gandummatti hin dhiibinaa ammallee borullee hattuu wayyoo dhufe isinillee warra si jala jirtan baasaamee isinit dubbanna hattuun kun ganda kanaa baalee dhufee jedhii baasi maa maqaa gandaa dhooytanii wallaahi sitti hin dubbadhu gaafadhu seeraan jechuun gandan arrabsinii seeraan gaafadhu eessaa dhufe namichi kun bakki kun eeluun eessaa dhufe yoo jette akkamiin na beekta yoo waa balleesse eessan na soyita faamilii kiyya yoo soyita eessa soyita abbaa kiyya yoo soyita eessa soyitame bar deemtee qorattee oromoo keessaa eessatti yaa akkana soyitee gosa kiyya deemtee osoo ani waa balleesse illee dhuftee na gaafatta warra faamilii kiyya biyya ergite waa wayii gaafatta malee akkanuma iluun akkana sikkoo mandoo jettee yoo deemte sirrii miti jara na gandummaa keessaa ba'a wallaggillee oromoo warri kennallee kunillee oromoo tokko isillee Habashaa miti mucayyoon tunillee oromoodhaa miti yoo isiin haqa qabaatte wallaahi achi agaltu mucaallee haqa qabaate ayi agalu dalga dhiibdanii wallagga tuqamee nurraa ka duraanii faa namni wal arrabsu fuutanii yoo arraba walii gabbaasne bari doktora nama arrabsaa bara biyya kanaan hin beekan amantii jala dhugate jecha jedhaa bara hin dubbannu nurra hin kaa'an abbaan fedhe walaa lolu gandummaa keessaa bahi deemi oromoonu biyyaa dhumaa jirti afaan takkaan ka qarabbate ka asirra sooshaal miidiyaa rabbate san sirreessi afaan takkaan dubbadhu atillee ka sikkoo mondoo atillee ka wallagga dhugaasan dhugaa baaftu baasi dubbi xiqqoo wallaallatina dalgaan nama tuttuquu kana dhiisaa namni martuun dubbata waa jechuu dalgaan jechuun barbaanna haasa'uun barbaanna nama yoo dubbadame xiqqoo dubbiin tiyyoo itti gandummaa jedhan saniif dubbachuun feene wallaahi keessayyuu seenuun barbaanne gaaf sanuyyuu anoo seenee mucaan dhufuun barbaadu jedha igalama siin gala obboleettii tiyya kenna wayita siin jedhu faamilii kiyyaan sikkoo mandoo keessaa baale keessaayyuu baase faamilii kiyyaa siin jedha waan beekuuf mucaa igale saniif faamiliidhaa kennaa jedha atillee